Deebiif nesii galee achumaan na biratti hafe. Amma fuudhii mummurii kootii nama santu iyyuu gasti kanarra dhufee kootiin kiyya mana isii jira sixootaa kenneef yennaan sixoota san fuudhii mummurii jira. Waan isa dura odoo haga inni jiru waan namarraa fuudhe ta'e badiin kooti. Abo Faafi Sa'ad nanagaa isin lachuu nanagaa. Abba Abdallah waasi gaafa. Waasi dhagaa Sa'ad waasitti maa nanagaa waasitti maa nanagaa. Jaartii tee tokko ati dhiira bootaa kiyya bu'ii dubbadhu. Intala yookaan jaartii tee haa taatu ati boru fichaa kee tokko ta'e eeggattu. Dhiirri biraa kootii sii kenne san si bira jira na bira jira yaadannoo keetti hin jira yoo sii jira si dhaadatan akkam argeetta. Ayyuu ayyuusnes. Ay gargalee amma khalaas rakkoon qabu in jedha rakkoon qabu. Na dhageeffadhu Abba Abdallah. As biratti haati waan ofii jechuun haati faatee haadha manaa keeti. Akkana moo kana miti? Akkana. Innuu ganaadha barka isaatu ganaa itti hawwaqim ganaa ni kaayyuu waan jedhanne ba. Beekamu waati ammaan tana dhagakaa. Egaa waan hin beekamne waan ganaa ammarraa guddifta jechuun ammarraa karaa irratti guddifta karaa irratti ammaan tana. Maarreen dhageeffadhu la waan ofii. Akka nam tokkootitti wanta namaan beeku namni akkanaa si jaalatuu fi namni akkanaa si kabaju hin jira jedhee yaadu akka nam tokkootti akka obboleessa keetii xiqqootti. Garuu sa'aatii ati karaa irraa maayitee fi karaa gadhiiftee karaa hin taane deemtetti si fuulduraan dhaabbadha laal. Si jaalachuun kiyya inni tokkoffaan kan mirkanaa'u waan kanaan. Tokko Abbaa Abdallaa kana hiriyaadha. Hiriyaa hadhaa boru ammoo abbaa warraa keetii abbaa ilmaan keetii ta'uuf deemaa